Maalo seenan ada warshisi maalotu abjireenyi gidduun jiraati maaloo akkuma nama kana keessa akka haasani maaloo jetti seenaa. Ayyaa jireenya biyya ormaa wanta isheen nun goone hin jiru. Akkuma viidiyoo jalqaba agartan kana obboleettiin keenya kan akkuma anaa akkuma si'ii biyya Saawudii keessa hojjechaa jirti. Osoo hojjechaa jirtu madaamin ishii manatti itti cuftee sin ajjeese jechuudhaan dararaa jirti. Dararaa hedduu keessa jirti. Nyaata hin qabdu, dhugaatii hin qabdu, hirriiba hin qabdu. Mucayyoon kun jechuudha. Maaloo na dhaqqabaa jetti. Adaraa keessa viidiyoo kana sheerii godhaatee dhimmi waan kana ilaalu biraan gahaa. Adaraa keessa lubbuu mucayyoo kana nama baasuu dandeechan. Lubbuu ishii baraaraa adaraa keessa woo beekta waliif sheerii godhaa adaraa keessan. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu duba keenya bakka jirrutti waaqayyoon hojii haa ta'u. Jireenyi biyya lafaa waan nun goone hin qabdu. Jireenyi biyya ormaa waan nun goone hin qabdu. Waan carraa keenyaa immoo waan akkas nu godheef waaqayyotu beeka. Carraan keenyas maal akka ta'e hin beeku. Keessaa carraa shamarran. Biyyuma bakkuma hundatti nuyi kan dararamu. Nuti kan rakkatu. Reeffi keenya bakkuma argatti kan darbamu. Adaraa keessa waliif sheerii godhaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu kana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatanii baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kooyi warroonni mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo galatoomaa ulfaadha isin jechuu jaalladha. Egaa hordoftoota koo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mucayyoon kun dararaa hedduutu irra gahaa jira. Akkuma anaati akkuma si'iti nan dalagadha jettee baate malee waan kanan ta'a miti. Garuu erga ta'e immoo mana gaarii fi madaa kan si ga'u carraa keeti. Akkasuma mana badaa ga'ee jira. Mucayyoon kun dararaa hedduu keessa jirti. Madaamin ishii sin ajjeesaa hin baatu. Biirootis na deebisee naan biirootis deebisuu diddeerti. Adaraa keessanii namni baasuu dandeessa mucayyoon kun Saawudii Arabiyaa keessa jirti. Adaraa keessan adaraa mucayyoo kana baasaa. Lubbuu ishii baraaraa gaafa ishee waa taate walitti guurree fagalchinaarra har'a jireenya ishii ittiin baasuu jechuudha. Maaliif wanti boruu hunduma keenya qunnamu hin beekamu waan ta'eef anis har'a akkana atis boruu waasi qunnamu anis boruu waan qunnamu hin beeku waliif sagalee ta'a wal cinaa ejjedhaa dhugaa dubbachuuf yaad adaraa keessa walii mirmadhaa lammii koo walii mirmadhaa uummanni keenya ijoolleen keenya shamarran keenya alatti ba'anii hafanii jiru. Kan dararamaa jiran kushiinaa arabaa keessatti dararamaa jiru kan baaseen dubbanne kan moobaayiliin qabne meeqatu jira. Alatti darbamanii jiran meeqatu jira. Kan maraachaa jiran meeqatu jira. Kan biiroo keessatti maraachaa jiran meeqatu jira. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Bara bayii garuu nurraa hafe waa dubbanna bararni alli kun deemuu yookiin jireenyi nuuf fooyyeffatee nuuf biyya alaa kana deemuu dhisne homa waa dubbannaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo walii mirmadhaa waliif sagalee ta'a hundi keessanuu akkuma miidiyaa qabdan irratti akkuma miidiyaa qabdatu hin tuffatina. Maaliif ati yoo sagalee taate anis sagalee sii ta'a. Nuti walii mirmata. Ilmi namaa ajandaa soquuf deema malee waan kanaaf namni siif mirmatu hin jiru. Waan nama akkas ta'e kanarraa namni dubbatu hin jiru. Namoo ajandaa ofii guddifachuudhaaf walii gadhu taala garuu kan rakkina cimaa keessa jiru keessaa ijoollee shamarran biyya arabaati. Dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif akka carraan keenyas kana ta'e hin beeku. Dhugaa waaqaa gubanne waan dubbannu wallaalee guyyaa guyyaadhaan wanta argaa jirru waanuma bakka waan jibbisiisadha jechuudha waan ijoollee keenya irra gahaa jiru. Kun kan sammuu dhabee maraachaa jiru meeqatu jira. Kun kan du'eetu ni har'a reeffi isaanii hin galle meeqatu jira. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa walii mirmadhaa wal bira dhaabadhaa akkasuma mucayyoo kan namni beektan sheerii godhaati dhimmi wanti kun ilaallatu biraan akka gaamee mucayyoo kun lubbuu ishii baraarramee achii bahu jechuudha. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Keessattuu ijoolleen gola madaamii jirtan hundi keessaniyyuu gahee keessan bahaa. Maaliif atis bor wanti sirraa gahu hin beekamu. Ani narra hin gahu ani mana gaariin jiraa miti. Maaliif guyyaa tokko gaafa namatti ka'an isaa seexana waan ta'eef dhugaa waaqaa sin jedha. Har'a nu wajjin shororoo jedhanii hojii keenya hin jaalatu gaafa soo nutti ka'anii muka nutti dhaqu jechuudha. Kanaaf jennaan immoo waliif sagalee ta'uu qabna. Walii mirmachuu qabna. Atis anis walii mirmachuu qabna. Nuti hunduu han biyya arabaa jirru akkuma tokko jechuudha. Garaagarummaa takka hin qabnu. Adaraa keessanis hin jedha hordoftoota kiyya waan baay'ee nama gaddisiisu. Hedduu takka madaamessi ajjeesaa mana kanaa hin baatu jechaan jirti. Maali nuti ajjeefamuuf dhufne? Maali nuti qalamuuf dhufne? Inde dhugaa waaqaa jechuudha kun seerri hin jiru barra seerri biyya keenya keessatti hin jiru barra. Akkuma barbaadatti si ajjeesu akkuma barbaadatti si qalu jechuudha biyya ormaas ta'uu deemte. Osoo har'a mootummaa gahaa qabaanne har'a biyya kee ormaa keessatti akkatti reeffi keenya ciccitee nafu nama nu dubbatu qabna silaa har'a nama nu dubbatu dhabne
ijoolleen keenya katti waan irratti rakkachaa jiru mana madaamii keessatti rakkachaa jiru dararamaa jiru boo'aa jiru waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii hojiin halkanii guyyaa irraan dhaaban hirriiban qaban maalibboo jireenya gamii jiraatuu fi biyya ormaa akkatti dhiphanna dhugaa waaqayyoo jechuudha maali mootummaan keenya nuun dubbatu bakka nuti akka itti rakkanne jechuudha biyya keessatti dararaa jira biyya ormaatti dararaa jira maali kan Itoophiyaa kun dhugaa waaqayyoo እና ከናፍ ጆሌ ወሊ ምርመዳይ ወልብረን ደርቢናይ ወሊ ምርመዳይ waaqayyo nu eegu waaqayyo akkatti baanu beena malee akkatti gallum beenu hundumti keessa wal tuffatina gaafa nuti wal tuffannu waan badaarra gahaa jirra jechuudha gaafa wal tuffannu wanta badaatu nu qunnama garuu wal jajjabeessuu qabna bakka rakkanne sagalee walii ta'uu qabna wal cinaa ejjechuu qabna jechuudha keessattuu nuti ijoollee mana madaamii jirru hundi keessanuu keessaa ijoollee akkanaa argatan taatan bira hin darbina sagalee walii ta'a hundi keessanuu sis boru waan sirra ga'u hin beektu waan ta'eef kanaaf waliif sagalee haa taanu isin jechuu jaaladha obboloota kooyi baay'ee na gaddisiise mucayyoo kana akkas gochuun ishee baay'ee hedduutu akka na gaddisiise jechuudha hin beektanii jarri mana tokko hundas mootii manni kuni mana tokko nama gaarii jira manni tokko nama badaa jira jechuudha namuma ijumaa argama ofii saratanyaa hin qaxaratti ofii argaa saratanyaa hin jaaranne madaamii meeqan argan jechuudha ofii isheetii garuu saratanyaa hin qaxaratti ofii hin jaalattu jechuudha gaafa qaxarattu maaliif nu fudhatanii yookiin maaliif nu fudhatanii maaliif nu jibbu inde dhugaa waaqaa hedduutu akka wanti jara kanaa waan hedduutu nagaraa nama gubata jechuudha maaliif gaafuma achi sarratanyaa fudhatanii maal akka fudhatanii beekanii hojjisiifachuudhaaf sa'aatiidhaan qabu maaliif biyya guddatte yoo ta'e sa'aatiin hojjettaa sa'aatii keessatti akka barbaadetti ta'e gaafa barbaadeen haftee damuusuma santu sirraa dhaabata malee wanta dararaa sirra ga'u hin jiru kan sirii araba kanaa hin maamaase jechuudha keessattuu Saudi Arabiyaa nama hedduu badhaasee hedduu jabaattee jirti jechuudha dararaa Saudii keessatti ijoolleen teenya baay'ee ijoolleen biyyarraa dhufan keessattuu ijoolleen xiqqoo dhufan anama waggaa 10 hormii guutuu heddeedha kan waggaa 12 maal beekanii akkasitti amma dhufu ijoolleen kunniin keessatti warri biyyaatis qarshumaa jedhaniin ilmoo ofii qarshiitti gurguru dhugaa rabbii siniin jedha ilmaan ofii kana qarshiitti gurguru jechuudha ijoollee waan beeknes arganii raatanii kan dararaa hedduu keessa gayaa jirtu sirrii ijoollee humaan beekni sana jechuudha adaraa keessanii waaqayyo sinaa eeguu ijoollee keessan obboloota keessa warri qabdanii akkuma tanaan durallee jedhee warri qabdanii nama soqaa fi warra biyya kana keessa qabdan nama soqaa fi biyyoota arabaa keessaa ijoolleen jirtan jechuudha obboleewwan keessan biyyarraa fidachuu barbaadan ofii keessanii soqaate akkasitti mana soqaa fite akkasitti fidadhaa gaafa isaanii si beekuyyuu waan ta'eef homaas gochuu hin danda'an. Inna kanaaf hojiis immoo ala xubulii seenti jechuudha akkuma biyyaa dhuftee seenti malee wanti ishiin biiroo dhatti hin jiru jechuudha walumaa galatti kanaaf wanti akkasii sun baay'ee bareedaadha yoo akkasitti argattan akkasitti fidachuu yaadaa isiniin jedha obboloota koo hedduutu akka na gaddisiisee hedduutu akkanatti dhaga'ame jechuudha wanti micayyoo kanaa akkasuma namoonni dandeessan immoo micayyoo kana lubbuu ishee baraaraa isiniin jenna waaqayyoon isinaa eebbisuu hunduma keessan bakka jirtanitti isin faana haa ta'u maaliif ilmi namaa wanni ta'uun beekamu har'a wanarra ga'e ishii raga'e boru narra hin ga'u muti hingaa maaliif nurra ga'uu danda'a waan ta'eef hin beekamu kanaaf immoo waliif sagalee haa ta'an hundi keessanuu osoo amantaadhaan kutaadhaan gandaa waliin qoodin jechuudha nuti oromoon tokko waan ta'eef nu akka warra miidiyaa kana osoo hin taane nama akka barateetittii fi akkasumas immoo nama baqa akka waan biyya tokko keessa jirruutti yaaduu qabna jechuudha inni akkasii isiniin jedha hordoftu. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hunduma keessanuu waaqayyo si faana haa ta'u isin jedha obboleettii koo waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu hedduutu akka nama gaddisiisaa waaqayyo si faana haa ta'u isin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a nama guba.